Wal mudatiin yoo goote iyyuu maqaa fatuutiin yoo kate yoo maqaa fatu leesin fatu nooti wanta takka takka qabu ati jalaa hin baatu metti tana jala anjazaa ta'ee fi agayoo min talaa jala qe'ee abbaasiiti abbaasaat soba dhiisa buka na gabbaatee miidiyaa irratti odeessi mudatti qocaawutti buuftanii walii qabdanii mudatti fiddanii uffatatti uwwiftanii nama irraa geeffee fudhatteeti ani obboleetti noo gabbanii miidhaan sobina hin sobina labsii fuudhi bareedna fuudhi mudatti fidanii achi ati fayyaa guyyaa takka rakkataa gargaartee biidoo makaan kee rakkataa gargaartee mee asim ati rakkataa dhabdee isi makaraa argee keessa takkatti sana fuutee hin gargaarte noo soba dhiisi soba akkasii soba dhiisi wallahi soba akkasii dhiisi udu arginu bar intala durbaa qabna ani ijoollee jaha keessa dhaladhe dubartii obboleessa kiyya anarsiil kasiin ilma si koomandooti naguu dubbitee ragaa si gabaa dhaabuta kana ofis dubbitee deemaan si qabee warra as gala girta kanaaf ragaa si ni kanna ragaan tokkoffaani intalti dalagataaf biyyaa baate ta Duubaay jirtu ta hiqaama harkarraa qabdu ji'a shan guutuu waan mana raftuu hin qabdu tokko naa qabadda lammaffaa hiqaamaa tana gurgureetiin takkaa gubeetiin biyya galuu barbaadaa jirumaa uumuu fedhu jettu intalti dalagataaf kaayyoo maallaqati biyyaa baate lama naa qabadda sadaffaa saadaan geeleesiitii waliin quba qabanii waa'ee dhimma fatuu jaalalaa irratti waan isin ittiin jette saadaa irra deebiin nutti hima intala tana gurgummaan kun gaafa fuudhee Duubaay geessine namummaaf hin geessine maqaa jaalalaatiin wal janaajananii achi wal geessan boodara garuu itti garagalee ni jibbe. Muciyyoo achirraa haatee jireenya jibbiteef wallaaltee gabbaatee boobuu eegatte rakkoo hin qabne himatte. Nuti immoo miskinni baxalli warri miidiyaa hasagalee nama hundaa taanu hirakkatte ganneet obboleessa rakkifnee birrii harkaa fuunee intala tanaan gargaare. Intalti rakkoon si obboleessa kiyya jaalala, washala, heeruma, bultii, fatu, taaptaafiidha. Gurbaarraa gaafa san dhabdu intalti miirra kadhattee boochee maallaqa fuunee harka keenya dalagachuu diddee hiqaamaan gurgura gatte hin guba gatte biyyaan gala gatte feetu haa galtu feetu haa salamtu dhimmi sii dhumatee jira asumarra cufnee hidhuudha bakka. Kakanaadha abbaan naa fakkii yoo jiraatti itti fufu nuti garuu keessa hin jirru. Saadaa nuti waan keessa hin jirtu sana. Saadaa obboleessa kiyya naggu qoy ragaan deemnaa qoy. Saadaa rabbi sodaadhuuti osoo hin sobne osoo isin asumaan keenya akkatti fatuuf isii wal janaagalanitti Dubaay wal geessan sanirraa kaasi waan isin singitti irraa kaasi eegatti dhaqee waan isin dhabde irraa deebisi waan jiru takka lama jirutti uummanni kun guutuu naa dhagahu. Lakkee almaan isaan akka inni jaallatu akka wal jaallatan miidiyaa guutuutu agarsiisaa dhaan qoftiin hin agarsiisi galtee sun miidiyaa irratti ammoo ijoollee biyya arabaa kana godhaa isaanii dalagaa dhoorkee tayyatti mijiyyoon jaalalateetiif dalagaa wallaalte malee ijoolleen biyya arabaa takkallee dalagaa akka dhoorkutti hin jirre asumaan beekeeffati. Ijoollee Saudi joonjuutu jettee maqaan obboleessituuf hin jirtu. Mijiyyoon jaalalateetii fi jaanjooyti. Obboleessi kiyya dhageeffadhu. Mijiyyoon kuma Somaalee keessaa gargaartee waa hundi itti waantota duubaa geessiteetti qalbii isii cabsite san keessatti deebisii mijiyyoon bareedduudha Oromiin illee sirra xiqqaatti malee sirraan guddatu. Daabballee ni qabdi guddisi maashaallah. Harmisi maashaallah. Nuti ijoollee biyya arabaa lafa nuuf. Laal gola munaalisa. Laal tafasiila. Ijoollee biyya arabaa lafa nuuf. Isiif kanaan carcar keessaa moo lafa nuuf. jiru jettee irraa durumaa ishii namni jiru jettee ijoollee dabbaa ishee argitee qaama ishee argitee jetteetu keessa normaal jettee fuutee in gargaara jettee gabbaatee ijoollee arabaa sababa nu godhe. Jarri wal fakkaata laa kuma wal biratti na walaa fuudhani. Irratti achi xiyyeeffachiisan jaalalateetiif hojii wallaaltee akkaataa taatu dhabdee hoodiin mataa hiikkate san muudii ijoollee biyya arabaa dalagaa dhoorkee irratti hin qabatin obboleessa kiyya. Mijiyyoon sirra zaakiraa mataa hiikkatte fuudh. Waan jedhe dabban. Hayyo. Dabban. Okay. Anasumattiin wanni gabaabana sitti dhaammadhee bira deemu barbaadu waliigalatti gabaabatti fatishaa hin barbaanna haa dhufu garuu nama kuma lama kuma sadii irra tasee tanaan dura gaafa mucattiisuun biyya san dhaayitaan kunoo haadha manaa qaba haadhi mana kiyyaallee intala harargeeti jedhee dubbate anaasi maal walitti qabna jedhee nama kuma sadii moo akkas irratti gaafate. Wallahi kunaaf ayyu wallahi kunaaf ayyu nagu maali gaaf sila mucaan kun maali inni rakkoon isaa. Ati maa nama jalaa Eega jaalala qabsiisee obboleettiitii eejeera obboleessa. Saada kuta qabsate. Hundee naaf saa kuta saada hundee naaf. Nagu naaf si hayyuu naaf tatu hayyuu bitadhu yaadare. Laalle amma fakkeenya naguuni haalli inni itti haasa'u ani hin beeku garuu mataa garuu wanni ani beeku waan beeku irraa dubbadha malee waan hin beekne irratti miti dubbatee lafa kaayee nutuu itti dubbanne gurbaa. Hayyuu wayyuu dhiifama afaan maqaa itti dubbite deemaa si qabe goota kiyya. Jaartiin gurbaa kanaa takka harargeetti amma duraa'u fatuu. Ega akkasii eega. Itti dabalaaf tanaas hin taatu. Wallahi dabalaaf rabbi si kakadde. Gabbara tokko malee.
No abu. Enta ani garu wani jechuu barbaadu amma waan kana wanni kun ajandaa tahee deemuun dhugaa rabbi dubbachuudhaa fi hin barbaachisullee nu dubartii waliin dhalannee kabajaa Amma kaayyoon keenya deeggata birrii gargaarre nama goone eegeesiin diddee fatuutti fuunee nama goone ammallee lammaffaa. Ni dandeenya kanaaf. yoo inni fedhii qabaate ka. Ni fedha sirri fedha nama ni godhan isaan lama wal kuusuu baadde na laalta na qaba. Amma dirqama naannoo fuudhu dabbaa. Akka kun amma hundeen kun nama isii wajjin jiru nama Dubaay san keessa jiru walitti haafidu gurbaaleen Dubaay dhaqee jira haa fuudhu marra koo qabatanii salaamati. Dirqamaan. Fatiin amma Dubaay jira. Fatiin Dubaay jira. Egaa inni Dubaay dhaqee ban dubbii duru Dubaay nagarri. Amma inni Dubaay dhufnaan isa isin taaju. Dubaay dhaqee yoom dhaqee gabbayee sargii mucaa maabudaan nu walbaasaa qo'ee kuta kennu maabudaan nama iskee hin jirre keessee kan isin nyaachiftee obaaftee jiraachiftee kiraa mana osoo hin gaafatin nyaata dhugaatii osoo hin gaafatin intala akka haadhaatti guyyaa sana amma dabbal laal badummaa siyaasaa osoo hin taane waan rakkoo isii argine bakka mucaan fuudhee haadhii rakkoo isii argine jira rakkoon isii jaalala fatu obboleessa rakkoon isii jaalala mucaan jaalala qabsiiseera mucaan jaalatee jira inni illee qabsiisee jira fidee waamee illee Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mena gua sekolah ka maafza tu bina difam. Isilnya ada di mati. Isilnya nama tidak ada behesai. Isilnya suami itu fuan agar terhadap betul. Wahai jalan nama bicara rahasa ibu fuan difam oli. Dia isi wan berapa sekali berkesi kalau betul. Jalan lesa ulah kabe tu kaji. Bagus ya nafs. Tu. Duraan dursee dhalaa Saudi Arabiyaa jirtu san dhiifama nagaafachuu qabdi. Kunoo takka saadaatan as gubbaa jirti walitti haasawamee islama waa wal godhan. Maaliif si gaafadha sababaan itti si gaafadhu suruu maali maafu sa'aatii dhalaa biyya arabaa miciyyoo dalagaa dhorkette fakkeenyaaf akkam jennee dhorkin. Waan wanni isin sirkin ittiin haasawtan sun bareedaadha. Kunoo na. Ayini baana mana yoo na kan baasu baanne dhiiraan. Halluun janaaf hayi gidduu seenaa lama kana gidduu guys gidduu seenaa. Laal dhageeffadhu. Gaafattoo siif taanaan intan saladda waltee isinii moo hojii jirtan sagalee isin natti ol qabdi ani moo hin qabu. Aanallee keessa naqatanii isin jechuudha. Tokko tokkoon haasawitanii akkana ta'e akkas ta'e mucattiidhaan jettan sun yaadni sun bareedaadha namni biyya namaa kana keessatti. Yadda sansee fidee fi sagalee fidi habiibti awwayii sagalee namaa waraabaareen. Sagalee nama saada qofa miti isa mijiyyoon ijoollee gandaa qabdi ijoollee gantii isaanii hiriyoota isaanii qabdi mijiyyoon hararii anjalan koo maalitti hin beekatu boo. Okay, laa waa'ee gandummaa odoon ta'ini obboleettii biyya namaa jirta baraaf urguggee abbaa gajjee bulaa jabaadhu dalagadhuuf mormadhu nama tahii jettanii gorsuu qabdan ture malee anaatutu isin dhorke malee dureen dabbaal murti guuta hunda ajandaa akkam cittiin godhattu barbaadaan turre isin. Aywa. Barbaadaan turre. Maqaan keessiif taanaan. Anaatu dhorki malee mana kiyyaatti laayif seettee ajandaa nama godhattu jee. Maqaan kee kim jette ati kim jette maqaan mataa keeti. Mee waan gette san takka takkatti maqaa guyyaa irraa maabuudhaa fi saadaanis rakkoon qabu haasaa haasa nagee. Ani ni dhorkeen. Asirratti nagaatti arragaa siif taanaan hin qabamee fi waliin nuun jettee siif taanaan samiirra takka mucattiin afaan hin beektu nama afaan hin beekne ijoollee baay'ee afaan beektu tafinnu anamma ijoollee baay'ee fida keessattuu ijoollee afaan hin beekne jechuudha ijoollee warra gaara mul'ata ijoollee qimamii ajaa'ibaa tan fideetiin mana madaamii kontoraatii galche takkaa madaamiin guyyaa tokko narra dawwaltee hin beektu. Ijoolleen afaan hin ijoolleen afaan hin beekne kontoraatatti dalagaa ni harkatti namni firii fiisaa qabu kontoraata malee dalagaa ala keessaa namni afaan hin beekne hin harkatu. Michiyyoo tana si gargaarra jettanii isin hundinuu dubbachaa turtanii kan mucattii tana gargaare nama tokko bichaa isinillee waan dureen if qabdaniif san kannaa fi akka hin coodiyoon tun gabbaatee waan takka dalagattu ani isiniin jennaaniin ati maal jette murti guutoo faa dubbisaa irra dawwaltanii murti guutollee irra dawwaltanii waan wajjii haasoftan isiniitu beeka sagalee dhaggeeffachaa ture murti guutollee haasofsiisaa turte. Kun siif taanaan takka sun dhuftee girti sii galchaa qoy dubbii nama bakka harkatti deemti gaas. Mutino oduu haaree qoy saadaatiya mutisee naawusaa mutisee. ከዛ ላይፍ ይሴኒ ጀተኒ ላይፍ ይሴኒ ማብዛት ይወስ ማሽት ይናፍ አፍጠቶ ያደ ሲዲ ሲደባ ቆይ አትንኩሩ እንደሞ ሲናኒ ጀይን እስኒ ቱ ሲቱ ኮንደሞ ማብዛት ሲቱ ኮንደሞ
yeroo takkatti qofa saada siif taanaan namnummaa mucattii tan harka qabee fidee dubbii tan hunda oowwisu jiru wallahi galgalu isaa siif taaneen ol sii baasa takka lama gattanii ragaa fi haqaan kakkattanii waan irra geessaniif waan dubbataniif waan gootan hunda haqaa kan nutti himtan tokko lammaffaa saada dhiyoo obsu carraan siyaa nu obsu saada carraan siyaa obsu eega mucattii tana gargaarree mana sanii baafnee booda atis waan bilbiltee naa wajjin yoo dhaggeeffatu baate anaan mootisu godha yoo dhaggeeffatu baate anaan mootisu godha eega intala tana gargaarree mana sanii baafnee booda atis waan bilbiltee natti haasofte naaf ati wal beeyna anis nin hima maabudaan isaa himtu atis haqa himta oromoon dhugaa haa bartu dabbaal jalqaba isii gargaaree rakkoo qabaati warra intala tana qabee dabbaal fidee rakkoo qabaa achi booda waliin barra siif taanaan carcar welcome live best dinner isiin busaa dhiifama naa godhi jala san ta'e engasu takka takka barreessi siif taanaan maabuza atti fufati qarranqeeti wallahi laazim wallahi akka mucattiin san mana kiyya dhufteen dabbaal guyyaa tokko heloo jee hin beeku dabbaal guyyaa takka dubbatee hin beeku ijoolleen dhiiraa takkitti warra saada yoo mutii qabattee dhageeffanne yoo carraa keenee eegganne ragaa fi rabbaa jirta asumaan ifama naa godhi warree miciyyoo san akka dalagattu dhoorkee halkanii guyyaa iimoodhaan itti dawwalee miciyyoo janajjanuu ijoollee Suudi Arabiyaa lameen tan dhugaan jirtu tanu furadha. Okay, gaafa isaan guutoo fa'aa ajandaa godhachuu deeman wallaahi sumoollaa anaatu mucattii dhoorke. Ammallee namni maal siin jaa namni takka nama gargaaraa eega takka si gargaaranii achiisi wanni si godhan dalagaa kee dalagachuu qabdaa jeeti fuudhee ijoollee dalagattu bira geessi. Ijoollee dalagattu bira geessinaaniin fiidiyoon taane fiidiyoo sanar yoo kijibe argitan fiidiyoo mataa qullaadhaa uffata aadaa uffattee akka maraattutti shubbisaa turte miidiyaarraa. Fiidiyoo san arkeetitiin namni akkanatti dalagatu tanaaf hin gassi baase dalagaaf hin gassi baase maaliif akkana godhattaati kun mataa kee qullaa yuutuub irra si oofaa jiranii jeeni loleeni dhoorke deemuu guyyaa sadi mana dhoorke gaafa kaanillee fuudhee mana miciyyoo goddanyaatti yaa suuqii geesse dalagadhu jee 5,500 dalagaa baradhu hanga suuqiin keenya dhumatu eegas booda suuqii keenya hojjettaa hin jeen asitti dalagaa baradhu hawaasa hojii nagee uumii jaalala uumii dalagadhu jeen fuudhanni gizeen mana sanitti miciyyoon laayifii seentullee isaaniitu gasti itti ergatee mana miciyyoo seenanii ajandaa jalaa qayyaran akka miciyyoon dalagan gizee isaan ajandaa jalaa qayyaran koomentii arrabaa qofa koomentii miciyyoo arraba qofa guyyaa meeqa miciyyoon mana sana hojjettee jechuun namni tokko shiitii tokko irraan xalabanne arraba malee faayidaa hin qabu harkinaaniin dhiisee mana madaamii galchee malleen. Mana madaamii galche mana madaamii immoo rakkina mataa isiitiin baate madaamii ni beektan odoo madaamii dalagaa isii jaalatte odoo halkanii guyyaa deebisi jeen hin deebistu madaamiin nama jaalannaan madaamiin gurra qabdee wani firaa deebistuuf sun rakkina mataa isiiti. Raawwattee? Kanaafuu warreen ammoo guyyaa sadi qooqa malee bultee warri juukoni naa gaafadhu dabbaal. Okay. Intala bajjaa kutakka. Saadaaf carraa kanneen haasawaa maabuzaa namaa haasoo itti kana. Yeroo kana dhageeffadhu saada yeroo kana dhageeffadhu. Ta duraa waan ati sirreeffachuu qabdurraa faraqaa ta'e eeggadhu dubbadhu hoggaa dubbattummaas dhageeffachaa dubbadhu yoo dubbatte mallee haqaaf dhugaa rabbisi beeku dubbadhu waan amma maabuzaan sirriitti haasoo itti kana akkamitti difaa gootame haqaaf dhugaa jiru. Dura dhaabbadhu ayyee. Siftaanaan kanneen fiinjee guyyaa isii waa'ee kanaa tolchee. Ayyee siftaanaan yoo kan ayyee. Isaan immoo jiranii imoon qabu intansalaan inatti ol qabde waan taate. Okay ayyee ati mutii naa qabadhu. Siftaanaan mutii firaa kaas jawal bira jirta. Salaam alaikum. Jara keenya maaltu maal ta'e kheer inshallah. Ana mantanan irriba irraa ka'e. Salaam alaikum. Wa alaikum salaam. Nagaa. Nagaa fayyaadha wallahi dabbaal. Ayyee fayyaa naa deebi. Egaa Arafaat gargaarree maallaqa irraa kafallee marjamaa biraa fuunee maafuzaa fi bayaan bira geessinee booda Arafaatiin maal jettee maal itti haasoo jettee maal gorsitee isiin hoo maal si gaafatte naa deebisi takka takka. Ayyee fayyaade akkinin je nuti akka mataa kiyyatti an Arafaat akka namummaa gartee ilma namaa tokko dhala namaatittiin duraanis gargaari. Ammallee immoo eega mana maafuzaa dayite maafuzaan qabrii isii dukkana boru galtu san kophaadha galti kophaa masakkarti. Maafuzaan akka asirratti amma reemtana dhaga'utti ijoollee warra Suudii tanaatitu jireenya mijiyyoo dhoorgee jette. Ani ilmoo dhalaatiin dhalee qaba.
harka illee ilmoo daa'iman qaba. Wallaahi rabbiin haaliqaan natti ragaa. Yoo miiciyyoo san miidhaa ilmoo miiciyyoo saniitiif ani gartee miiciyyoo tanaa fi isii walitti dhiyeenya miidhadhaaf qabaadhee akka gartee amma maafuzaan jettu sanitti waan kana godhe ilmaan hin dhale kana naan guddisin. Na dhaggeeffadha ammas. Ani nama 1,400 irratti dubbii dharaatiin nama natti deemus hin fedhu. Maafuzaan akka ilmoo namaatitti gastii isiidhaa duraanuma seenna. Gastii isiidhaa nuti osoo maafuzaadhaan waliin beeyne duras gastii isii seenaa turre gaafa isiin Itoophiyaa jirtus. Amma immoo eega mana maafuzaa dhayitellee akkasumatti gastii isiidhaan ni dhayina. Maafuzaan arraanni irra jiidhaa boru goggoga. Afaan isiitiin hin dubbise maafuzaa. Namni lakkoofsa murtoo guutoon hafanne maafuzaadha. Itti bilbilinaan jettee. Jara keenyaan gaawaa kan nuti bakka fudhachuu nu sodaadha. Takkaa sirraan beeku wallahi laazim itti bu'u. Na dhaggeeffadhu. Maafuzaa wanni nan gaafadheen maafuzaa miciyyoon tun intala dhalaati. Nama afaan hin beekne akkuma obboleettii wajjin dhalattetti yaa maafuzaa ifitti qabi dalagallee geessi dalagaa laalifi jannaani dalagaan nama gartee afaan hin beekne dalagaan nama waraqaa biyyatanii ta maaree fiizaa firii qabu dalagaa hin galuu hin dandayu. Barbaadutti hin jiraafi naan jette. Maafuzaa guyyaa arra akkana jettu. Guyyaa nama 7,000 irratti Oromoon ol baatee nama 7,000 irratti jarri sikkannu san anfiizaa firiidha qabdii miciyyoo tana hojii galchuu hin danda'u. Maan je'iniini arraan tana nutiin akkana jettaa. Jannaaniniin maal jette akkuma duraan isin warri Su'uudidhaatis anis mana dalagaatiin banuu deema. Akka dalagaa tanallee tiyya tanallee gartee keessattillee waa gurgurattu waa dalagattu maallaqa isinillee warri ijoolleen Suudii jirtantu warri saayibootan isiidha gargaaradha walitti CV saadalleen walitti gargaaradha nama tokko nama eda addaadha akkasi gargaaraa jette maafuzaa gargaarsa hiyyaafi hamma miciyyoo tanaa waan takkan godhuuf yoo gargaarre riyaala 500 Suudiidha wanni nuti kanninuuf meeqa wanni achitti Dubaay sanitti ittiin banatan miliyeena takkaa oli obboleettii tiyya nuti guddifattuudha. Sibooti afaan malee tokko deemaan si qabee waan akka danaa baas. Eega maalleen isiirraa bu'ee iqaama harka fudhattee isaan bira dhaqxee dalagaa kaampaanii isiidhaaf banuudhaaf gargaarsa barbaadamaa ture. Mana maafuzaa jirtiin sinjee deemtee mana bakka foos man dhaabbata maafuzaa kutaa kasi deemna qoy please sinjeenu anta nuti bakka bakka ragaa ta'a akkasitti maafuzaa na dhagee dabbaan akkasitti maafuzaa duba meeqan banama wanni sun meeqan dalagaa tana yoo ka uumaniif taate meeqaan ni gargaara nuti rakkoon qabu ijoolleen ganda isii takkalleen ka gartee mana kiyya qe'eeti ya galan ni jiranii warra ganda isaanii tokko ni jiranii hin gaafadhaaf maallaqa kana hagam takka jennaan miliyeena takkaa jette duba obboleettii tiyya nutiin kun guddifattuudha miliyeena takkaa waan kana godhuuf hin dandeenyu atummaan dalagaa laalii galchiif warri duraan ni goona fi ji'a 3 laal warri duraan nuti gargaaraa ji'a 3 haasi bira teessuu naan je'an malee dalagaa galchi namni naan je'e hin jiru ani isaan sayyoo barbaade qabaatan ani duuba akkas taanaan murtoo guutoo sikkanne miciyyoo murtoo guutootti maan bilbilee jennaani lakki murtoo guutoo gizee meeqan sagalee ergee fi dheengaddillee ergee fi ammallee nin ergaa fi osoo ati dhageessu gurra kan keetirratti na dhaggeeffadhu jetteet murtoo guutoo sagalee qabdi achirratti meela ko na anin fixanne na dhiisa muti saraan wadaru achirratti lakkoofsa murtoo guutoo maafuzaan harka isiitiin naa kannite murtoo guutootti bilbilee murtoo guutoo telefoona daarektiidhaan naa kannan murtoo guutoo waan akkanaati jira miciyyoon tun dalagaa galuu hin dandeessu ja'attee maafuzalleen kun afaan isiitiin dubbatte duba akkamii jennaan akkasin najeesiif taanan yoo ati rakkatte yoo namni biraa rakkate ani nin gargaaraa lakkoofsa kiyya ammallee kanuma qabadhu ammoo akka nama tokkotti gargaarre bakka sanii baate miciyyoo bira dhayte isiin sun maafuzummaan sun gabba akkuma amma dheengadda nama 7,000 irratti nurraa fuutetti
ammaan tana khalaas an dadhabe jettee isummaan sun haa dubbattu ati dhiisii naan jee haa dirjeetin